Jan Tuli Mawali Nagaraga Samari kan British ya ko pagkona lang ko sa shan nandun sa makabo sa Yesus ya pulo to ko jan na mo nagkefat na wa kayo ka sana man titiso naman if motum masa isa hindi warra sabja chisan warra sabja chisentis agagalanif namota biyala fadarati yesu tawaratan fode midire isin karuna may yesa ulfenen nogitan warri isin yungkursan garaya itis warri isin arkisan soreso tamitire makaba yesa isin bittinwam tan kana arrabsu sani mitire ya poloto ko jannata mo nagkefadda waaqayyo akka isana mantitti solomanif mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an foote mitiire amen amen amantiitti akka sooromaniif gabaabsee amani maleen sodaatiin mata duree jettan godhattan gooftaan nageenya isinitti dubbadha mata duree nama dubbise tiksi nama dubbise kun mata duree kana wajjin dhimma amantiif wal ilaallata biyya lafaa keessatti namni lafa kaleessa jiru irra jiraachuun barbaadu lafa irra jiru immoo bor jiraachuun barbaadu waa akka isaa geeddaramuu barbaada haarawuu barbaada hafuurattuu foonitti yoo dabalaanii jireenya ilmaan namootaatti tola kutaa nama dubbise kana keessatti yaa obboloota koo jaallatamoo dhaggeeffadhaa jedha waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isa inni warra qajeelotaaf kaa'es akka dhaalaniif warra hiyyeessota footeen amantiitti akka sooromaniif hiyyeessota footeen dubbiin amantiitti sooromuu kun dubbii hafuuraan yookaan fooniin sooromuu wajjin tokko miti dubbii fooniin sooromuu wajjin tokko miti kanaaf Yaaqoobii bara inni kee tajaajilu sana keessa warra humna hin qabnetu maqaa gadee qaba warra qabeenya hin qabnetu maqaa gadee qaba baratti namni fiizikaalaa keessaa qabeenya manaa qabuuf waan of harkaa qabuun madaalamee iddoo lama sadiitti shiramee yookaan immoo inni qabu ulfina qabaatee inni dhabe immoo ulfina dhabee jiraatu bara akkasii waan ta'eef Yaaqoob warra hiyyeessota si tuffataniif maqaa gadeetti moggaaftan sana waaqayyo immoo akka amantiitti isaan sooromaniif isaan waamee jedha marga kee gaafadhu kana namti bicha waaqayyo amantiitti si haa sooromsu ameen 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 bara kee jiraannu kana keessa baratti namoonni baay'een harka isaanii maddiirra kaa'atanii fi dadhabbiin guddaan jireenya isaanitti dhagaa hundinuu jecha aadaa deemudha maaltu ta'e yoo jettanii wanta namni matu yoo baay'ate qaala'insa jireenyaa tan baatee harka keenyatti duwwaadha miindaa keenya gadi bu'aadha baasiin keenya immoo baay'eedhaadha ani immoo irra waan tokkon jedhe amantii wanta hin jirre jiraachisa waaqayyo amantiin si haa guutu mi'a kol qabadha sinu amantiin waan hin jirre jiraachisa jedha ameen 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 amantiin waan hin jirre jiraachisa yesuus gooftaan amantiin waan hin jirre waan jiraachisuuf bara beelaatti bara homtuun jirre keessa lammaffaa mootota boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaaftanii yoo laaltan boriyyoona kana waan haaraatu ta'a jedhee Elsaa'i dubbate raajii Elsaa'i dubbate sana keessa amantiitu jira amantiidhaan malee yerootti udaanarree uummanno udaan bukeedhaaf mataan arree ni yaa'e horii bitaa yerootti Hudaanuma bukee namni gabaa bahee feestaanitti waan targadatti bitatee galee bira isaatti nyaata godhee nyaatuuf mataarra nyaatutti boriyyoona kanatti dhiyaatu qabaniif garbuun gurguramaa biyya callaan kee jirre keetti waa'ee daaburaa jiraati amantiidha ameen ameen waaqayyo jedhee amma jedhe waan ga'uuf yeroo isaatti saayitii jedhee bor waan jedheef lafti yeroo bari'u daakuu bitadhaa kan jedhu labsiin bahe marga kee ulfadhu waan sitti ameen ameen waaqayyo ammayyuu sooroma amantii siif laatu namni amantiidhaan sooromnaan keessi nama amantiidhaan sooressa taanaan waa'een akkaawuntii rakkina qabu keessi nama amantiidhaan sooressa taanaan waa'een qaala'insa jireenyaa rakkina qabu sababni isaa
fisbitti mucaa fisbitti oomanta tomba gaafa bokkaan robutti hinuma nyaattaa jennaani waan nama dhibee nama dhibne amantii waan dhabdee malee jala keenyaa dubartiin kuni daakuu qonyee tokko nama tokko miti sadii miti nama tokko hindi garuu sadan keenya ga'ee hamma gaafa bokkaan deebi'ee robutti immoo itti fufee nu gahaa jedhe ni amaname Yesus gooftaan itti fufees gahaa mana keetti rakkin argamu daakuu qonyee tokko gaafa simoo midhaan kiiloo 20 caala maaltu caala daakuu qonyee tokko gaafa simoo midhaan kiiloo 25 caala kiiloo 25 daakannee gaafa maal godha gaafa kuna furiyoo mana keenya jiru weenu mana keenya jiru gaafa kuna furiyoo numaa jennee waan nuyi amannuufi humanuma bakka naa barakachaan jiru jireenyi konsimu kiraay waan hin kaffaluuf ani mana ijaarradhu inni amanne waan teenyuuf hin ijaarradhu arga galfudhu waan sitti hima maqaa Yesuusin sooroma amantii anaaf si balaatu waaqayyo meeyya amen jedha maqaa Yesuusin irraa kana sina eebbisa saba irraa amantiidhaan sooroma amantiidhaan sooroma amantii Yesuus gooftaa mini kun kafadha amantii jedha mini bala amantii jedha sanumaa amantii jedha maaltu jireenya keessan jeeqeettanii gaayyalee qamaa keessa rattanii mateessanii jaarsummaa teessanii haasofsiiftan maalni isatu hojii baay'ee natti laatu jetti isheen immoo inni immoo itti gedda lafa isheen keessum beeku keenya rakkoo kan fide qabeenya xinneenya qabeenyaa miti dhaba horii miti dhaba amantiiti Yesuus gooftaan amen 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 haleluuyaa waan tokkoon jechuu barbaadanu akka isin nan dubbachuudhaaf ka'e narkaan hojjetam isa waaqayyo irratti dubbatu nan dubbachaadha ilaame gaaffii keessanaaf deebi Yesuus rakkoo kee furuu kan danda'u amantiidha garaa amantii sii badhaatu waaqayyo mani kun gaafadha garaa amantii jedha namni amantii qabu nama gooftaa Yesuus bakkootuma isa dhufa haleluuyaa chaqa fadhiisaa deemaniini utuu amantii jambate sanaaf isaa qabattanii qilxuu kana ofirra naannoo galaana kana keessa buufamin jettu gaala kanaanis kufi ni amaname amantiin humna qilxuu ofirra naannessu qabachuu hin amanta yooti harrayyuu dhiiga walichaati amen amen wanta hin danda'amu tediiftee biraa deebite sana danda'ama meeyya hin danda'ama jedha dabala hin danda'ama jedha isalumaa hin danda'ama jedha Yesuus gooftaan mina bala amantiidha Yesuus gooftaan jedhama kanaaf egaa Yaaqoob jedha amantiin takka sooromaniif jedha waaqayyoon jalqabame obboloota yaadi keenyaaf yaadi waaqayyoo Isaayyaas 55 yaadni keessan akka yaada kootii miti karaan keessa karaa koorraa fagoodha yaadni keessa yaada koorraa fagoodha maaliif jedha beektusin waaqayyo jalqaba keessa keenya kana ijaaruu barbaada keessa keenya kana haaressuu barbaada keessoon keenya kufaa taanaan hamileen keenya kufaa keessoon keenya hin ijaaramne taanaan jireenya fuula keenya ijaaramuu hin danda'u waaqayyo keessoo kee haa ijaaru ni amen 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 jireenya amantiitti akka isaan sooromaniif jedhu jireenya amantiitti akka isaan sooromaniif jedhu galanni gooftaaf haa ta'u amen amen haleluuyaa amantiini riqicha namaaf waaqayyo gidduu jiru mee biroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 warri macaafa qabdan gaataftaf jedha warri tafarka qabdan eeyyatu abbaan tokko fiigaa bira gaana dubbisa amantiin riqicha namaaf waaqayyo gidduu jiru wanta jiru amantiidha wanta hin danda'amnetu danda'amaan jedhu jireenya amantiitiin dubartii kanaan tokko Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 gaaftee yeroo dubbistan calmattee gooftaa duukaa yaadamtiyyuu bartoonni akkasitti hin jedhan deebisii nu biraa godhan dhukkubee deebisii bakka deebite agaltu deebisii jedhan gurran dhukkubsiteenna gooftaan Yesuus waan isheen barbaaddu kennii deebisee jedhanitti naanuma gooftaa Yesuus
Ani warra akka hoolotaa karaarraa mana Israa'elii balanii kan dhufe malee ishee hin dhumne ishee kan mastanii Yesus gooftaa. Deebisii waan isheen barbaaddu kennii kennan lakkeedhe waan isheen barbaaddu kenneefi deebisuu hin danda'u. Naannoo akka warra akka hoolotaa karaarraa balanii kan dhufe mana Israa'elii balanii kan dhufe kennaan miila gooftaa Yesuusitti jalloofte na gargaari yaa gooftaan dhala koo dhukkubsataa irratti lakkii biddeena ijoollotaa fuudhanii mee dubartii kana biddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf hin kennanii jedhee isuma immoo maatii ijoollotaa irraa sarootaan nyaatanii jireenya anoo amantii akkasii Israa'elii keessatti argeen beeku dhaqee mucaan kee fayyadamte. Mi amen. Amen. Mi amen. Amen. Sinigala. Fena fayyisu kamu terlibat mucaan bertati gooftaa Yesuus ta'u. Lammataan wali bertati ulaagaatti mucaan ishee fayyifatte kam dalaggam amantii. Mi amen. Amen. Mergo gaafadha amantiidha. Amantii. Tajaajilli mana gooftaa Yesuus wangeela Maatewos boqonnaa tokko amma wangeela Yohaannis boqonnaa kana sagaliitti yeroo dubbistan wanti baay'ee sin gammachiisu maal beektusi? Barri tajaajila Yesuus amantiin kee si fayyiseera akka eeganji. Amantiin kee mucaa kee fayyiseera. Amantiin kee akkasii godheeraadha malee. Ameen ameen. Hallelujah. Amantiin kee isa amantiin ni mana kun dheeru jechuudha. Amantiin sila laphee kee agamu. Amantiin sila ofiisaa kee agamu. Amantee yoo dhufte siif iyyuu har'a waan haaraasii ta'a. Arga kee ol qabatta arraa kaasee micireen amantii si keessa biqilu. Si keessa biqiluun jedhu. Micireen amantii si keessa biqiluun jedhu. Biroota boqonnaa kudha tokko lakkoofsa torba maayidha. Amen. Qajeelina amantiidhaan argamu maal isa godhate? Qajeelina amantiidhaan argamu qabeenya isaa godhate. Mee akka boqonnaa tokko lakkoofsa shanii kaasaa hanga saddeetti dhaqaa ofii keessa dubbifadha. Akkamitti kadhachuu akka qabu kutaa sana keessatti dubbata. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kenna. Garuu utuu mamiin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamuu akka dha'a galaana isa qilleensa nasiifatti oofamee darbatamu jedha. Amantiidhaan haa kadhatu. Maaliin? 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 Wanta irra jireenya keenya toonjessee miti waldaa sagamaadhaaf fooyyee qabaadha. Nuuni sochii fooyyee qabaadha. Akka boonuu sana boonuu harka kennu qaba. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin har'aa kaasee misireen amanteedhaaf si keessa biqilu. Mee sagalee guddaan iyyaa ameen jedhaa. Misireen amanteedhaaf si keessa biqilu. Namni baay'een jireenya amantii kana of keessaa waan hin qabneefi mataa yeroo qabanii kadhatanii lakki mataa koo biteedha kalee kooti jedha. Kalee kana natti roobban immoo asitti immoo isheen kun hin dhaqu xixinnoo isheedha. Maaliif beektusin lafuma harki namaa wayii naqee yoo dhaqee waan ta'etti yoo bu'eeffamana malee hamanee fayyuu hin danda'u. Amantii qabaannaan garuu lafa sagalee Waaqayyoo jirutti fayyinatti ta'a. Ameen ameen ameen. Isinii galaa waldaan dirii miti walitti qabamu namni hin fayyu taanaa